Si maal jechuudha? Akkamitti waggaa har'aa jettati? Meelu, mee maal jedhu? Xiqqoo mashee wanti ishee dhiphisu irraa cabuudheeti kan akkas jedhe. Lamaas tabakkaati. Sinaan, ati bar nama baay'ee qulqulluu keessi kee taliila ta'e. Meelu har'ammoo haalli kee hundumtuu geeddaramee jira. Kottume anaaf siillee suuraan qabnu bar. Siif. Maali? Suuraan jaalladhaan. Addaan ba'uun baay'ee na sodaachisa Sinaan. Baay'ee. Meelu, addaan ba'uu maaltu fidee ammas keessa? Tarii yoon si mufachiisi, yoon si miidhee dhiifama naaf gootamte. Maafii mas ifama siif hin goone. Ati nama miti Meelu. Jaarsa erguun barbaada. Dhugaa keenan jechaa jirta? Amma bakka gammadis ta'uu danda'u. Maaloo yaa Waaqa, maaloo. Karoora koo dafii galmaannaa ga'iitii namicha abaaramaa kanarraa na baraari. Walitti dhiyeenya addaa qabaachuun oolan. Yeroo waamtuunis firoo jettee waamti. Firoo haa jettu, fira haa jettu. Kun dhimma bishaan kaasuu miti. Kun shakkii biraa keessa nama hin galchu. Akka barbaadettu iyyuu haa waamtu. Kanuma si shakkisiise. Sinaan garuu baay'eedhuma tokko nama marara dhugaa. Hiriyaan kee amalli shibbitaadha. Si wajjin faallaadha. Kutumatti faallaa. Akkasitti fakkaateetti. Garuu waan hundumaaf iyyuu dhimma meelaalaa tokkotu na dhibbisee jira. Meelaalaa? Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Furniture all like. Murtoon taane akka murteessinis ni sodaadha. Maa inni wanticha wal xaxaana jala goote mee sirriitti hiikee natti odeessi. Miiraan isheedhaaf qabu bitaan bitee jira. Jaallattee jirta miti? Natti fakkaata. Sure. Kun immoo akka waan itti mamee adaduma maqaan firaa ol ka'een bilbila. Hello Sen. Nagaadha akkam? Akkam Meelu? Jira. Ati nama si yaaddu miti Meelu. Elaabor akka hojii dhaabateen wal arguu qabna. Diduu hin danda'amu. Lakkii boruu hin danda'an gonkumaa. Maaliif guyyaa isaa garuu bartee? Borjimaa takaa? Meelu siif miira biraa siif hin kennu jechuudha. Siin. Guyyaa borii jechuun guyyaa atiif dureettiin kaaffee teessanii aniif yeroo isaan immoo dhufnee achitti isin hin arginedha. Isaan guyyaa borii akka argaman itti olii galanii jiru. Baay'ee yeroo gaarii dabarsina Meelu hin shakkin. Maamiloota daawwachuudhaaf bakka deemnu jira hojjettoota faana. Meelu argamuu qabda malee. Anoo qofaa koo sin gaddisiisuu Meelu qofaa koo.
Hato akkuma nachi deebi'een walii bilbila. Tole sin jaalladha bareedduu. Anis sin jaalladha. Sinan. Si argadha. Ati yeroo dubartiidhaaf akkanatti dhiphattu si argeen beeku. Haa ta'u maalumaafuu please firu waa'ee ishee sirriitti adda baafadhu. Miira addaa akka isheen naaf qabdu sirriittan beeka. Kennaa. Oo. Maaliin dhuftu? Dhufe. Maaliin moo maal taate kana gidduutti waan gaddite fakkaata? Seechu kosoon taane. Jaalallee qabdii hin qabduu waan jedhu adda baafatteetta. Waggaa tokko dura akka gargar ba'an natti himtee jirti. Guyyaan itti seenanii wal barree borii beektaa? Kanaaf gaariidha ka. Wajjiniin kabaju guyyaa gammachuu keessan. Seenanis boru akka wajjin dabarsinee turru barbaada. Ani immoo hin danda'u. Maali boonta akkasii? Uffama dhiisimee dura dubaata keenya nyaannaati. Dhiqadhu. Mee yaadee murteessa. Haa ta'u yaada kee keessa galuu hin barbaadu garuu waantan siin jedhu sirriitti itti yaadii xiinxalii ofii kee waliin mari'adhuutii murteessi. Tole? Mee hunduma isaayyuu waliin ilaalla. Haa ta'u miilaalaa wajjin bor iddoo tokko waan geenyuuf ati biiroo turi. Homaa rakkoon qabu. Waan hojii yaadii annan jedhamu. Cheers. Afa cumaalee dusin. Maafi sassaabamne gara tokkotti. Ati ma dubbiin ati kaaste? Kun dubbii dhamoo an kan jedhu maaliif kun nuun maaliif? Meeluu na dhuftu. Eenyu maqaan sus? Meeluu eenna maal jechuudha? Usi isheen fi waan banuuf isinitti fakkaate hoo? Meelu dhugaa yeroo gabaabaa kana keessatti maamiltoota hanga kana baay'atan gara dhaabbatee keenyaa fiduu keetiif hedduun siin boone. Galatoomii Firaa'ol. An dirqama koon baadhe. Meelu maaloo obbo Firaa'ol jechuu kee kan maal qaba yoo dhiiste? Obbo Firaa'ol yommuu naan jettu bar ofirraa waan na fageessitanitti fakkaata. Hayyee. Waadaan siif gala. Qalbii keenya ilaaluuf hin nama dhibba baay'ee isaa. Ati garuu dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa jalqabaa sana akkamitti akka itti na aarsite sitti himuu hin danda'u. Si aarsullee maara si aarsaa miti. Har'arraa jalqabee Firaa'ol jedheen si waama. Galatoomi. Maaliif hin kaastu? Eenyudha kan si rakkisu? Obboleettii kootti dhiisi. Ta'us kaasiif. Yeroo deebistee bilbiltuu nan kaasa fayyee. Adaadha. Irbaataa nan jedhame. Kennuun hin bilbillee? Bilbillee shanas mammiyaa bilbiltedha. Maal rakkatti garaatti jabaatte ati maal taa'utuuti xiqqoo ishee inni? Garaatti jabaachuu godhatee sodaadha. Maarree maaliree? Meedhiis isheen har'a nyaadoftee sirbaata nyaattu. Maaliif? Affeerraarra jirti waan ta'eef. Affeerraarra jirti.
hoogganaa ishee wajjin sirriitti walitti dhufaa jiru jechuudha. Gaarii goote. Kun maal dhalee gaarummaan sodaatu? Amma dhufee dhala dubbisee ittiin eegaa jirti malee. Eenyu taanatu moo? Dhugaa dubbachuudhaaf meeluun siinaan akkuma argite waan jaallatteef akkas jechuun ishee naaf. Tole, meeluu. Dhimma yeroo baay'ee itti rakkachaa turee fi buusee baasaa ture sitti nu barbaade. Innis yeroo itti sitti ammadha jedhee waan yaadeef. Maaliin? Siinaan maal yaadaa jirtaan nufti meeluun nafti jetteeti moo? Maal jechuudha? Si'a meeqa yaalaa jira beeki. Bilbilan kaastu tapha akkamiiti kun? Maamiltoota dubbisaa arte ta'a yookiin tekstii ergiif mee akkasii wayyuu? Tole. Ergiteef? Ergeera. Dhiifama takkaa deebisee jiru. Jechuun callisee man jedhe. Kun ishee bilbilta. Hello, Sifan. Maal taatee kudhan bilbiltaati? Sitti meen ba'ee miti takka adaadoon dhufteetti? Tole, buna danfisiifiiti taphachiisiin akka mukoofne. Takka turee nan dhufa. Kana caalaa naan jeeqee. Adaadu. Erga silaasuma biraan ture miti garuu. Maarri. Takka toon hin bilbilanii fi maa'inni al dhibba namatti bilbilanii maal jettee narratti cufti. Ittiin haala qabdii sina. Dhiisi. Isheen dhimma biraarra jirti bishaan konaaf jedhe. Ittiin haala qabdii sinaafi. Ay sulma yaannaa jennaan hin diddeesitu. Miilala gabaabaadhumatti jaalalli sirraa naqamee jira. Ani kana amanuu hin danda'u. Rakkoon qabu waan hin jarjarreef hin eeyina. Ana siin jedhu gammachuu keenya kan ittiin himu. Maaltu si ariifachiisaa meeluna dhuftu? Maala saastu marustanii. Siinaan maaliin gammachiisu inni marachaati jira beekta. Fuula kee duumessa kana maal ibsa danda'e? Hiriyaa gootiin illee duumessa hin jettu jirtis. Hir'isi. Beekama akka nu gorfuuf jedhee ni barra. Asiin jedhu miseensi naalaan qateeraa filannoo fakkeessite. Maal jechuudha meeluun bakka isheen jirti moo hin ta'u? Waan hundaafuu na hin rakkoon qabu. Siinaan halkanaa irraa bara siin ergine moo? Homaa tokko hin deebisne. Mee yoo siif kaastee ati yaaliif mee? Dhiifama. Ani nama hojii faana hojjedhu wajjiniin walitti dhufeenya akkasiin qabaadha jedhee adeem beeku. Siinis immoo jeequun barbaadu. Waan jaalallee qabdu natti fakkaatee ture. Dhugaa dubbachuudhaaf hin qabu. Mucayyoon yeroo darbe biiroo dhufte sunu. Biiluu moo? Biiluun hiriyaa koo osoo hin taane obboleettii kooti. Kanaaf maal jetta? Naaf gala itti yaada yoo naan jettes hammam isaa ta'u si eeguudhaaf ani qophiidha. Frau. Homaa waan yaadu hin jiru. Yaaluufi? Cufaadha. Xiqqoo eeguun Kaastu moo cufaadha? cufaadha. Mana godha. Kan caalaa dhuguu hin danda'u. Siinaan. 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 An akka dubartii biraa miti.
ergan si jaalladhee tureeraanis. Tarii jaalallee qabaatta jedhee yaadeen kan biraa immoo si madaaluu laata miirri jedhus natti dhaga'ameetu. Dhugaa keetii meelu wanta ati haasaa jirtu kun hundumtu dhugaadha. Misiraachoo kana biiluudhaaf roobsanitti himuu danda'uudhaan qaba. Dhugaan iyyuu abjuu keessa waan hin jirne fakkaachaa jiru. Kennu asin baatu imaalati seegaa jirra bar. Tireedistanii chaartaan gaafa seegaa jirra. Galgalas jalaan tureemte. Turte malee nagumaani garuu. Nagumaan aadaa dhugu. Ciree nyaannuti waan asittiin waan ajaa'ibaa jira. Fuulli kee baay'ee meeqeeraan kennu. Dhugaa irribaan galgala rafee iyyuu hin beeku. Sababni maali mee harka sagantaan qabanni kan nagootiif? Haadha mana kanaaf ooluu hin danda'amu. Eeyyeen hangafa waan hin ta'eef eeyyama koo malee mana kanaaf ooluu hin danda'amu. Tole, mee naaf eeyyami kaafeenaan akka wal agarru barbaaddi? Dhugaasiin jala barbeelu har'a ba'uun hin danda'amu. Roobsanii waan waameef yommuu inni dhufu waan ani isinitti himu qaba. Maali inni firoo? Inni takka na ulfeessitu kun? Sittaan himan jedhee miti? Natti mikaa maali inni? Sittaan himan siin jedhee jira bara. Adaadoon kennaan dhuftu malee hirraafuu sa'aatii meeqa eegdee hin daadu? Ani ergasii yeroo inni fudhachuu didee baay'ee ture. Isaan ani iyyuu amma nanan turan siin. Kana caalaa siin tursiisus. Maal inni waan sana akkatti laphina dhaabdeen rakkistu kun? Roobsanaa dhufuuti sittaan himu. Amma nan dhibbisi. Dhaqqiitti caaltu gargaara. Roobsan ta'ee osoo mana baafadhe. Haay. Roobsan. Akkam jirtu? Baga dhuftee. Bilu. Maal inni akkas ariifachiistanii na waamtan? Maaltu uumame? Barreessaa tan dhufe? Biro. Roobsan baga dhufte. Dhiquun biiruu nama rachuufi. Maal inni immoo? Caaltu! Caaltu! Oo! Kottume! Taa'e. Waan ani isinitti himu qaba. Har'a meelaalaadhaan akkan jaalladhutti jira. Firaa'oon akkana jaallattu natti himi. Dhugaa jettamu? Dhugaa. Biyyee na yaa. Shoo saree. Maaluma si godhaa laata? Akkas malee. Adaadu. Maal jechaa jirtaati? Siinaanoo? Moo wanta nan hin beekneetu jirti? Deema ati immoo rakkoo qabdan tala nana. Ilaa. Akkan hin jedhu. Gammachuu keessan arguurraan kanafi dhimmi biroon dhimma kootiitii miti. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaadnee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan
daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Deema ati immoo rakkoo qabdan talanana. Hela. Ankan hin jedhu. Gammachuu keessan arguurraan kanafi dhimmi biroon dhimma kootiitii miti. Hela. Sanumaayyuu immoo akkatti isheen firaa waliin jaallattu argite miti. Laphee isheerraa jaallatti. Ati waanuma jettee natti himee daadoti. Anuma isheniif amma kanaas deeggaraa jirtu. Ana akka dubartii biraa miti. Yaada isaatiin walii galee anis akkan jaalladhu ni nutti hime. Kanu. Eeyyeen. Isheenis na sodaatteeti malee akka miidhanaaf qabdu natti jirti. Waaw. Anis immoo hedduu gammadee jira. Wow, balisa. Isho. Ya Rabbi galatake. Jadi keessa noo miree firaako. Cita maali? Osoo jalqabin moo? Afachuu. Erga wal kaadhimattanii immoo maaltu si nafe? Yeroo dhiyootti taa'acaaltu. Baay'ee gammadeera obboleessa koo. Galatoon. Baay'ee gammadde. Anis baay'ee gammadeera obboleessa koo. Feena waan eegaa jirtu fe'achi deeman jedhaa taphadhaase. Kennuuko. Qabnaan gadi dhiisaniidhaan jabaadha. Isin lamaan keessa nu nagaan qabdeen siinaan odaadha. Waa'ee siinaan homayyuu yaaddan jechuudha sin. Siifoo. Waa'ee siinaan kana na dhiisi ati. Sanumaayyuu immoo ilmi dhiiraa waan tokko hoo dhiise galagalee ullaalu dafeeti dagata. Kanaafiyyuu intala durbaadha kan miidhamtu kanallee keessa galte. Sanaan iyyuu immoo ati maali? Abukaatu si batatee moonni? Anaan baay'ee mana ajaa'ibaa hartaadha. Siifan. Adaaduun dhugaa isheeti. Addunyaan kun carraa lama siif kenniti. Tokko gammachuu kee dhiistee gammachuu namaatiif jiraachuu. Kan biraa immoo gammachuu nama biraa dhiistee gammachuu keetiif jiraachuudha. Kanaaf ani immoo gammachuu koo filadheera jechuudha. Kanaaf gammachuu kee filattee dhimma siinaan dagattee jechuudha. Ati erga yoomiiti kan akkasitti nama of jaallatu kan taate? Siifan. Hangafa kee ta'uu koon irraanfatin. Kanarratti galgala kanan sii bilbilee ture siinaan sagal bilbilee waan na rakkiseef. Jaalallee kee haarofti akka sooba kee sirratti hin barree bilbilte maal ala ibbanatti bilbiltaa maal kan jechaa turte kanaaf hire. Siifan. Intala naan dhageessu ati. Kana bira ta'anii waa haasa'u iyyuu miti bara. Gammachuu isheetti akkasii fuuteen dukkaneessiin sitti maan jira bara. Hoo dhageesse dhagee. Nyaatatti adeebiin hin deemna. Daddabii nyaadhumee daaduu hin deema hojiin natti barbaachaa jira. Sitoo dubbiitiin nu jalqabeere nyaacha haasa'uu waan qabnu waan gammachuu qabnu fuutee falmii kan biraa keessa nu galchite. Mana nyaanni kun na ga'eera. Daddabii nyaadhuutiin deemna. Kennuuko. Itti mufatin. Amma si hubattuttidha. Ani garuu baay'een sitti boone. Guddaan sitti gammade. Abbaa kee lubbuu isaa hamaaru malee intalan durbaan dhalshee haa jedhu. Anillee akkuma kee kanan ture. Waan tokko qabee jennaan maaf mukukkulanatti hin keenye wanta sana amma raawwadhu irraan deebi'u. Koonguma. Ati immoo jabduudha. Jabaadhu. Siifoo. Mee korojoo sana shurraabii sanas naa fidiiti nan deema. Tole. Kennu maaf yaada keessa seente? Hom tokko.
gargaaramu. Gaaddiidduun qabdu Maali maal taateeti bilbila kee yaalee dadhabnaan dhufe. bilbilli koo cufaa ture. Maali meelii waliin bilbilaan ta'u naas bunni. Egaa gaafa sana isheen isin bilbillee ani isin bilbille. Har'ammoo bilbila cufuu hagam akka nama gubu. Abeek ture cufa. Shakkin. Tole sidduu banjira. Harka kollee bakkee matti ni qadda. Shantuu naan fidin gola galteenna. Hannu kamalee sitti meera bara. Waan jenne sana galumaan tun ga'in biraan deebinu siin jedheemti. Tole waan laali fadhee. Tole nagaanoo karaa nagaa. Bishaan sana jedhamu. Semua balik kan? Malam bekaran gifti ko. Adan, malan nane sade maju. Immate deemaa irra dhalako. Akkamatti nagaa keeti? Jirta? Naguma? Maal ganamaan sade? Meeluu barbaadani ke jirti? Jirti. Deemtee siif adamsisanatu dhimma wayii kan Atau ada. Jadi guyyaa gaarii. Bertemu. Akan siadi. Isi maal nama yaaddaati. Har'a garuu bagumaan qophaa koo si argadhe si. Duree koo kaleessa waan nafeef natti mufanne dheeyyaa. Isi sagaleessaan dubbadhu. Ati bar Siinaaniin kan argitu dirqamaan ta'ee jira. Siinaaniin akkatti lapheensaa cabee kaleessatu argite baay'ee mana gaddisiisee dhuga. Maaliif immoo bilbila isaarraan kaastu meelu? Duree koo amma baay'ee na barbaachista. Baay'ee dhiphachaan jira. Isi malee akka deeman ta'in. Yuunasi akkuma tokko yaalteetti yeroo. Waan hundaafuu duriitti narra ishee bira deemteetti. Dhugaamoo? Addaan ba'uun nurratti hin jalqabamne. Namni wal fuudhee ijoolleeyyuu godhatee adda ba'amti? Meelu, inni sirriidha waanuma jirudha. Garuu sababa gahaa qabaachuu qabda bar. Duree. Atamma jaalallati yeroo saniif qabdu yoo bade yoo miira homaayyuu isaaf qabaachuu dhaabde isa faana fakkeessuudhaan wajjin jiraachuutti fuftaa ingoota akkas maal jechuudha kun ati Siinaaniin jaallattu moo nama biraa jaallachaa jirta? Duree nama biraarraa jaalalli na qabeera. Yaa Waaqa koo maal na dhageessista? Eenyudha namni kun? Duree ati na gaafattee aan homaayyuu siin hin dhoksu. Garuu immoo anaaf si gidduutti hafuu qaba wanti hundumtu. Namni hundumtuu yeroon isaa gaafa ga'u dhaga'uun isaan oolu. Anaafati yoom qabneeti kan icciitii keenya dabarsinee nama biraatti natti himi. Sirriidha. Hoogganaa koo firaa ol irraa na qabe. Maal? Andurumayyuu gaafati waajjira sana seentuun jaallanne. Siinaan sin gaddisiisu garuu siin. Duree maal godhu? Amma Siinaaniif miira homaayyuu hin qabu. Furniture all like. Siinaan sin gaddisiisu garuu siin. Duree maal godhu?
Amma siinaniif miira homaayyuu hin qabu. Yeroo maal sitti fakkaata dhugaa dubbachuu fi miilaalaan har'a fooyyoftii fooyyessitee deeman yaadaa ture garuu isheen ittuma caalaa deemaatti. Ani garuu otoo sirriitti teessanii irratti mari'attanii gaarii natti fakkaata. Dhugaa keeti yaaddeen homaa miti kottu shaayii bunanneeti. Handubaa jabaadhaa. Kanan jaalladhu Firaa'oliin qofa. Tole haa ta'aa jennu. Firaa'ol namatti jettu kun immoo sadarkaatti jettuun si jaallata? Eeyyee duree kun kanan yaadu olitti na jaallateera. Amma ol faana jirra. Kan si dhibu akkan hojii jalqabeen ji'a ja'a ol garuu qofaa kun itti dhiphachaa ture. Miiluu garuu siinaan sin gaddisiisu. Duree sitti mee bar amma kanan yaadus kanan jaalladhus Firaa'oliin qofa. Garuu immoo siinaanis akka miidhamuun barbaadu. Amma takka ture waan jiru hundumaatti himuun barbaada. Hamman isatti himutti garuu sirraa waan tokko akka hin dhaga'amne adaraa kee. An kanas las maal jedheen dubbadha. Ofuma keetii akka jalqabdeetti xumuri. Miiluu garuu sirriitti itti yaadi. Guyyaan jalqaban si argirraa kaasee baay'ee si jaaladhe. Jaalalan siif qabu akkan sitti himneef immoo iddoo hojii na jalaa ta'e. Kanaaf jedheetan miira kootuun siin ibsiin turuudhaaf murteesse. Dhugaa boqonnaa guddaan natti dhaga'amaa jira beektaa? Naaf hojjechuu waan dideef kan keenatti bilbilee dhiifamu. Si bira jirtii laatti naaf kenni misee tokko. Firoonni riyaa qabatee eenyu ishii cala qabeettiin akkasii kun? Meelaalaa jedhamti. Biiroo firoofaatti qacaramtee hojjetti. Maal? Kanaaf harkaa dhimateen jechuudha? Eeyyee nama dhibu.